Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota Asteeringiyaa jala jirtan akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyoo hunda keessaniif bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu isin jecha viidiyoo har'a qabadhee isinii dhufe satalay warri haaraa kanaa dhuftanii mana xolobaa jirtan akkasuma warri ganaa biyyaa dhuftan dhiifadha. Erga dhufee ji'a 3 erga dhufee ji'a 4 ji'a 5 ji'a lamallee kan jedhu hin jira. Tokko irratti gadhiisanii boo'anii mana baqqaa yookiin mootummaa mana kanaa boo'uu barbaada. Arabni si galchanaan jettee ani immoo hojjetuu barbaada. Faayidaan jechuudha. Maal isinitti fakkaate? Tokkoffaa erga dhuftanii ganaa ji'a 2 ji'a 3 fa'a ji'a 4 fa'a isinuu ganaa haaraa. Tokkoffaa haaraa fa'aa yoo taatan ganaa afaan hin beektanii afaan hin barree. Arabdoonni tokkoffaa yoo haasan jarri hin iyyan. Amaluma jaraatti sagalee fuudhanii waan namoonni jedhanii isin waan afaan hin beekneef yeroo isaan bakka waan isinitti iyyan yeroo kana godhi isin jedhanii bakka waan lolan isinitti fakkaata jechuudha. Jarri amala jara hin iyyan sagalee fuudhanii dubbatan waan ta'eef birrifannan. Kanaafuu obsaa tokkoffaa afaan baradhaa. Suutuma suuta amala arabaa hin barattanii maal jaalatti maal jibbiti amallisii akkami suuta taragaaga'anii obsaan yoon ta'in biyya arabaa tokkoffaa obsa qabu mana arabaa kataa'u jechuudha. Isin immoo muddamtanii yookoo hin ba'uun furmaatan qabu baasaa dagarra buutan jechuudha. Burqara irratti baatanii haftaniitiin karaa irratti arginee akkana madaamin baaftee gattee midhaan jedhanii immoo viidiyoo isin waraabanii tokko marra isin ari'an jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa obsaa haga afaan barattanii arabni akkanuma afaan iyyan jarri hin iyyan jechuudha. Isin yeroo san wanna isin lolan faaseetanii afaan ol fuudhanii waan yeroo isin ajajan midhaan warri afaan hin beeknefaa jechuudha. Obsitanii haga afaan barattanii haga amala jaraa barattanii bakka amalachi namachi keessa jiru hundaa barattanitti obsitanii obsaan hojjechuu isin barbaachisa. Maaliif ofumarraa waan argisinitti jechuudha. Yeroo dura dhufee jechuudha afaan takka isin beeku akkuma isin jedhe arabdoonni hin iyyanii amalli jarallee bakka suutuma jedhee baradhe arabni immoo takka isin barannaan isinis barannaan dhugaa rabbi arabni takka isin barattee takka hojii keessan jaalannaan ni bara isin jibbitu jechuudha. Kanaafuu isinillee tasgabbaatii dura afaan baradhaa waan hunda baradhaa akkasitti wanna yeroo afaan barattan wanna akkana hojiilee nusitti baate hojii natti baate bakka dubbatuu hin dandeettan jechuudha yeroo sanitti jechuudha. Kabaastee nagatuu fi yookiin immoo si ajjeesanaan jettee warri jettan immoo maal jechuudha biyya akkasii fidde isin ajjeesuuf immoo qofa yeroo baay'ee arabni na ajjeesuu fi arabni akkas na godhuufuu jedhan. Yoo karaa seeratiin isin fidan gaawii taatanii yoo dhuftan barwaan akkana hin gootu arabni. Biyya arabaati irratti ka ajjeese isin ajjeefama. Yani lubbuu isin barbaaddu moo isi jarrillee koo haala zum jetteetuma kaatee sarratanyaa barbaade jettee har'uma kaatee har'uma biiroo qabu ta'een fiddu sarratanyaa jechuudha. Tokkoffaa firoosisii isii barbaachisa. Akkuma nuyi jechuu akkuniitillee oovarii ta'uu baatu firoosisii viizaa hin bitti dura achiin immoo ji'a lamatti immoo akkana qabanii kuma 3 achiin immoo baankii jechuudha. Akkaawuntii isiitirraa birriin gahaan jiraatu qaba jechuudha. Zim jedhanii sarrataan nama barbaadde fi fidaniif waa meeqa fattashaniif fidan jechuudha. Jarraa arabaaf jechuu sarratanyaa. Zim jedhanii biiroo malaayitee sarratanyaa tuqanii fidaniif jechuudha. Kana hunda firoosisii geessitee fiddeetiniin gadi baastee gattee arabni. Kanaafuu seeraan hoo dhuftanii waliin ta'in waliin tasmaamma'in biirootti isin deebistee isinuu yoo barbaaddan yoo birrii isii barbaadde jechuudha. Yoo birrii isii barbaadde biirootti isin deebistee sarratanyaa bira qayyaraniif yoo immoo isin galchite sarratanyaa isin qayyaranii fi birrii isin kennaniif jechuudha. Kanaafuu arabni akkas gootu akkanatti waan taatee fiddeetiniin akkas gootu hin jiru. Isin garuu obsa takka mamwali jettanii baananii baasaboora keessan gattanii waraqaa keessan gattanii baasaboora maal isinitti fudhate qallaalitti hin ba'u
paaspooroo jechuudha. Indi paasapoora keessan qaba meeqa itti kafaltanii baafattan daqiiqaa takkatti gattanii hojjettanii hidduutti taatanii waa baay'eetu jira jechuudha. Waan baay'ee isinirra gaha. Hojii argatuu dhabuu dandeettanii mana amma qayyaruu nama haarawaa amma arguu hojii haarawaa ganaa bakka maal isinitti hima. Kanaafuu obsitanii mana tolbaa keessanii hojjetatu. Amma batalee amma badee jira biyya Arabaa. Ciyaan akka duraanii ba'aniitiin hojii hin argatan. Kanaafuu hojii keessan kan amma irra jirtanitti mana tolballee jiraattan silaa mana tolbaa amma hin ba'ina dhugaa waaqa. Baanaan waan hin taane isin mudata. Obsaan amala Arabaa san baradhaa. Abaayisii maal jaalatti batalee ishii ma jedha. Hojii san hojjetullee baattan ishii jedha Araba jechuudha dhugaa rabbi. Ishii jennaan bakka ishiin kuma caaledhani ishii qalqalka ishii wayii ishiin jaalaku. Akkasanii kanaafuu obsa qabaachuu isin barbaachisa. Araba dhiisatii fakkeenyaa fi biyyuma keessa nama afaan isaa beektu nama walii galtu haasawaan nama ganaa bakka haarawaa namni sun garuu afaan wal beektanii dhayixee amala nama sanii gisee sitti fudhata baruuf jechuudha. Sabaayin isaa nama akkamii nama lollu immoo nama akkamii jettee gisee sitti fudhata. Afaan bicha waan beektuu yoosuu amala nama sanii baruu hin dandeettu. Arabaa dhiisii jechuudha. Kanaafuu tasgabbooftanii taragaaggaatanii dhuftanii ganaa ji'a lamaan hiyyeeyyee ji'a sadiin hiyyeeyyee taragaaggaa'uu barbaachisa. Obsa barbaachisa. Isin obsitanii afaan keessan barattanii hojii isaan isin jedhan moo jettan hundaa hojjetuu baattan maa jennaan bakka Araba wajjin buluun bakka namni dhugaa isin jedha ma jedha ni galee malee baatanii mana haadha keessaniitti ni kadhatan man Araba እንደውም dhugaa isin jedha sarraatanya ji'aatii fi sarraatanya xolbaa tokkoon hin laalan. Waan isin ajaa'ibu jechuudha. Waan argeef asuma keessatti waan argeef tokkoon ilaalan dhugaa waaqanii baay'ee tokkoon ajaa'ibna. Sarraatanyaan kan hojjanne ji'anuu fidan hojjechiisan hojii ooluu jechuudha. Kana godhi jedhin kana baasi jedhin kana akkas godhi jedhin waayee doonaan akkana jetti bakka tigisti jedhumata dhugaa rabbi hindi wanta hin hojjenne hunda qofforsiistee hojjechiifte yeroo ji'aan fidde jechuudha namitti miti. Isin galee batalee yeroo ji'aan isin fidanii hojiin isaanii oobarii bakka isaa idamee